Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya muddee 5 bara 2015ti. Sagantaan keenyaarraa qophii kaayyoo fi oduu qabannee dhiyaanneerra. Sababa hanqina yerootiin waariin marii hin jiru kana dursinee dhiifama sin gaafanna. Dursa kan dhiyaatu oduudhaa gara dassuuttiin isin dabarsa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu har'a ana dassuu duraaf isinitti hima. Fincilli diddaa gabrummaa har'a godina Shawaa dhihaa fi Qallam Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa oole. Aanaa Ejeree keessaa barattoonni mana barumsaa Ejeree Cangaree fi aanaa Walmaraa keessaa barattoonni mana barumsaa Hoolotaa fi Gooroo Qeerransoo mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira bahaa oolanii har'a. Dambidollottis barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi giddu galeessaa Qallam har'a labsii maastar pilaanii Finfinnee ni mormina Oromiyaan haa bilisoomtuu fi gaaffiin barattoota Oromoo bakka biroo gaaffii keenyadha jechaa oolani. Ejeree Hoolotaa fi Dambidolloo keessatti har'a nama hidhaa aara nama boosisu namatti facaasuu fi madaahuun itti fufee oolee jedha oduun nu ga'e. Gama naannolee kanaatti bilbilee yaada gama daddaa fudhachuudhaaf kan yaalle sararrisaa nuuf hin argamne. Fincilli diddaa gabrummaa kaleessa bakka adda addaatti itti fufee oole Oromiyaa keessaa. Godina Gujii Bulee Horaatti, godina Harargee Bahaa Awadaayitti, Baalee Gaasaraatti, godina Shawaa Kibba Dhihaa Walisoo keessatti, Wallagga Bahaa Naqamteetti, Qallam Wallaggaa Dambiidoollootti, Wallagga Dhihaa Najjoo fi Gullisoo Calliyaa keessatti barattoonni fi jiraattonni hiriira bahanii mootummaa irratti. Gullisoo Calliyaa keessatti yeroo lammaffaatiif kutaa saglaffaa barataa kan ture maqaansaa Karrasaa Caalaa jedhamu bulchaa aanichaa nama Tasfaa Likkaasaa jedhamuutiin ajjeefameera jedha oduun nu gahe. Guutuu Abarraa dhiyeenya kana akkasuma ajjeefamuun kan yaadatamudha. Walisoo keessattis barataa maqaansaa Darajee Sarbeessaa jedhamu kutaa saglaffaa barataa kan ture ajjeefameera. Ayyaanoo Warquu fi Dajanee Takluufaa dabalatee barattoonni kan biraa 6 immoo mana yaalaa keessa seenaniiru madaa'anii. 15 isaanii immoo goolessitoota jedhamanii hidhamaniiru. Naqamtee keessattis barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa 100 ta'an kaleessa fincila diddaa gabrummaa kaaftan jedhamanii qabamanii hidhamaniiru. Barataa Geetuu Abdiisaa, barataa Badhaasaa Tufaa fi Ayyaanoo Kumsaa kan keessatti argaman. Dambiidoolloo fi Gaasaraattis uummanniif barattoonni hiriira bahanii poolisootaatiin reebamaa oolani. Bulee Horaattis kaleessarraa kaasanii barattoonni akkumatti fincilanitti jiru. Hidhaa aara nama boosisu itti facaasuu fi reebbichi achittillee itti fufee ooleera. Barattoonni ala jiru. Qondaalonni adda bilisummaa uummata Tigraay 2 fincila Ada'aa Bargaa keessatti ka'e irratti uummataatiin tarkaanfiin irratti fudhatame. Muddee 3 jiraattonni Ada'aa Bargaa mootummaa Itoophiyaa irratti mormii yeroo gaggeessan qondaalota warshaa Daangotee fi miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ta'anii Oromoota achi hiraarsaa warra turan irratti uummanni gadi bahanii tarkaanfii irratti fudhataniiru. Godina Shawaa Kibba Dhihaa magaalaa Diilallaa keessatti barattoota Oromoo hiriira bahan poolisiin rasaasaan madeessee ture uummataatiin tarkaanfiin irratti fudhatame. Komaander Taarikuu Gaansaa ijoollee keenya 5 rasaasaan nu jalaa rukute jechuudhaan jiraattonni magaalaa Diilallaa kaleessa poolisii kana reebanii haalaan madeessuudhaan mana yaalaa seensisaniiru. Poolisoonni biroo 3 barattoota irratti tarkaanfii fudhataniiru warri jedhaman uummanni itti baanii gaafannaan qabamanii manadhaa keessa jiru jedha oduun nu ga'e. Mootummaan Itoophiyaa mala Oromoota ittiin ajjeesuu qawweerraatii gara konkolaataatti jijjiiruutu dhagahame. Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti kaleessa barattoonni mormii bahanii ture warri tikaa barataa tokko konkolaataatiin rukutanii ajjeesanii. Godina Shawaa Kibba Dhihaa aanaa Tolee magaalaa Baantuu keessattis poolisiin Itoophiyaa barataa Darajee Sarbeessaa hiriira irratti konkolaataatiin rukutee ajjeese kamisa darbe. Shawaa Kibba Dhihaarraan barattoonni Oromoo magaalaa Diilallaa keessaa hiriira bahanii. Bolaa lamaan dabalatee barattoonni 8 madaahaniiru rasaasa qawwee mootummaa Itoophiyaatiin. 5 mana yaalaa Walisoo keessa jiru, 2 immoo kan itti wal'aanan dhabanii mana jireenyaa isaanii keessa jiru jedhama. Achirraatti nama haala isaa nutti muqamna. Gaafii karaa mirgaa karaa seeraa gaafataati kan turani. Isaan jala qophaa'anii isaan fuula mana barumsaa kan ba'an illee durataa mana barumsichaa dhuunfaa ture. Obbo Abarraa namni jedhamu durataa mana barumsaa darasaa lammaffaa Diilallaati. Namoota nuti mirgaa gaafachaa jirraa bahuu qabna jedhanii foonaa keessaa sanaan booda ijoolleen gara magaalaatti dhufanii karaa nagaatiin gaafii uummanni kun har'a gaafachaa jiru gaafii sagalee dhageessaa turanii barataan rukutamee
Lammaffaan obsan ba'aa jedhamanii obbolaa inni tokko naargotaa inni tokko irratti dhaqee rukutame lammata obbolaa waan ta'aniif inni tokko kutaa torba. Sadaffaan maammoo yookaan Ganaan Mul'isaa jedhama mucaan magaalaa kanaati kutaa kuduraffaa dalagaa. Hospitaala jiru hospitaala Luqaas. Fincila diddaa gabrummaa godina Wallaggaa dhihaa Gullisoo magaalittii keessa dhukaasa guddaatu ture. Jiraattonnii fi hojjettoonni mootummaas fincila achii torbee tokko fixe kana keessatti shoora guddaa akka qabantu himamaa jira. Magaalittii keessa dhukaasnis ture uummanni manaa ba'ee bosona keessa bulaa jira jedha oduun nu ga'e. Barattoonni du'anis kan madaanis jiru. Achirraatis nama haala isaa nutti muqamna. Magaalaa Gullisoo irratti fincilli diddaa gabrummaa haga biyya har'aatti itti fufeeti jira. Gama barataatiin uummataatiin kasaasaan barataa sadii rukutame. Barataan kan wareegame immoo guutuu abarraa nama jedhamudha. Ammas itti fufee kan madaa'ee hospitaala Ayiraa jiran barattoota nama lama. Isaanis Lalisaa Damtii ammaaf maqaan isaa maqaa Kulaalaa jedhamu kan beekamu barataa tokkochaadha. Barataan lama hospitaala jiru tokko du'ee har'a magaalaa Gullisoo naannoo magaalaa Gullisoo walii jala yoo fudhatte mancaa fi waan qabuun reeffa ijoollee isaatii madoo daa'ima isaatii kan irraa fudhatee humna fakkinoorraa fi magaalaa Calleerraa ari'ee baase uummata. Gullisoon haala kanaan ofirraa qolateeti kan gubbaan maqaa naannoo Mallayaa jedhamtu humna fakkinoo kaambii ari'ee baasee achirratti dhattee humna dabalattee dandamatte. Gama kibba bahaanis Roobee Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti fincila diddaa gabrummaa kibxata darbee ka'een lubbuun barattoota 3 darbuun himamaa jira. Waan kana qulqulleeffachuu hin dandeenye. Barumsi dhaabbateera reebbichaa fi hidhaan hammaannaan barattoonni Oromoo mooraatii bahanii uummata keessa jiru. Haala isaas achirraa nama nutti muqamna. Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti qixxata. Ijoollee hiriira bahanii turan sagalee mormii dhageessanii yeroo jedhanitti haala tokkotanii ijoollee baay'ee isaaniillee meeshaa qabatamanii naannoo isaaniillee madaa'anii mana yaadaa jiru baay'illee abbaa fi keessaa deemee manni deebi'amaa jiru. Kan du'ellee ni jira. Dhumarratti jaarmiyaa mirga dhala namaaf baabsuu Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa Oromoota ajjeesuu fi hidhuu akka dhaabu jedhee gaafate. Jaarmichi dameesaa Naayiroobii eeree master pilaanii Finfinnee kan mormiif bahaa jiran akkuma bara darbee baranas ajjeefamaa fi hidhamaa jiru jedhe har'a. Seera goolessitummaa baafateetiin dhimma bahee namoota yaada isaanii karaa nagaa ibsachuudhaaf Oromiyaa bakka adda addaa keessatti hiriira bahaa jiran ajjeefamaa fi maqaa goolessitummaatiin himatamaa jiru jedhes. Dhaabbilee mirga dhala namaaf baabsanii fi sabaa himaa walaba ta'e biyyittii keessaa dhibuun ukkaamsaa Oromoo irra gahaa jiru kana hordofuuf rakkoo guddaa ta'eera jedhes. Mootummaan tarkaanfii seera malee fi humnaan olii fudhataa jiru akka dhaabu jedhee gaafate. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Osoo wal'aansoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga fi dhabuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waraannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Bichi kun wanni calii calanqootti jeef akka namni nama baay'ee dhabar nama biliyoonarra jiru kan asitti dhufe. Amma lafa kana waggaadhaatti qoqotte lafee nama akkana waggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaafa amma gaa'inni wanna ta'e malee kaa callaa ol kana ol haruu bara. Kan turgotee gotaraa guutu farda hiyyoomee tahee kadhatu jiruu dadhabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuu karaa nu beeknee akka yaada ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu karaa nu beeknee akka yaada ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa ilmaan Oromoo kan uummata kanaaf dhaabbatan kan ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinee si yaadachee. Dubbiinsa yeroo garaa garaatti bifa adda addaatiin ka'aa ture. Haalli kun bifa isaa jijjiirratu malee
haalli inni itti ka'ee fi haalli inni itti deemaa jiru walirraa otoo hin citin wal fakkii qaba. Koloneeffata Awurooppaa dhiyaatu hirkifachuudhaan biyya keenya boojii mirga dhalootaa fi uummanni addunyaa nuuf beeku afaan qawweetiin nurraa fudhate jagnootiin Oromoo hadhaa gabrummaa hin waga'amu jechaan qabsoo fincillaa fi diddaa salphinaa erga calqabanii jaarraan tokko darbee jira. Alagaan daangaa biyya keenyaa cabsee humnaan nu boojee namummaa keenya waakkatee qabeenya keenya roorrisee afaan keenya lugamee aadaa seenaa keenya awwaale. Yaadannoon roorroof seenaa akkasii kun waltajjii adda addaa irratti himamaa jiraachuunsaa ifaadha. Dhimmichi haala adda addaan ibsamu iyyuu malee sababni inni guddaa fi inni bu'uura waan tokko irratti kan xiyyeeffate. Sababni kunis uummata Oromoo erga biyya isaa keessatti abbaa biyyummaa dhabee biyya isaa lafa isaa qabeenya isaa fi namummaa isaa akka waliigalaatti sarbamee qabee waan itti fufe ture. Seenaa Oromoo bara fagoo keessaa kan ilaallu Oromoon gaafa alagaatiin dhuunfatame wareeginni baasee ture yaadannoo har'aa ta'ee jira. Calanqoo kun duraan walli isaa lagalaaftuu jawaba kun gaafa lolli Oromoodhaa irratti teessanii calanqoo kun amma sadii gaafa duraa lama tureni gaafa duraa lola san dura lama tureni lammiifummaa lolli kun asirratti calanqoo lolaa calanqoo caliidhaa jecha irratti booda'an kun. Calanqoo kun egaa wal lolanii armarraa kun asiin dhufee kun asiin ulaa cilaaloo janii dhufee kun dubarraan asiin cinkutee gambeelaan naannawee dhufee asiin kaasii wal dha'u jiru huddu dubarraan dhufee akkasitti gatee fixe jechuudha. Bikki kun wanni calii calanqootti jeef akka nama baay'ee dhabar nama biliyoonarra jiru kan asitti dhufe. Amma lafa kana waggaadhaatti qoqotte lafee nama akkana waggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaafa amma gaa'inni wanna ta'e malee haa callaa ol kana ol haruu bara lafeenee waan san ta'e asitti caljee haa. Dalagaan farra dhala namaa taate kan hiriyaa hin qabne dhawaatan nurratti raawwatameera. Hawwan keenya harma muran abbootii keenya harka ciran. Dhaabtii korrobbo ja'an hoggaa isaan akkasitti dhuman booda roobni xiqqaan roobe asii galaanni baheeti armaan kuteellaa korrobbo lafni ja'an kun amma raaree mojoo ja'am korrobbo kan ja'an sun achiini naannawee tulluu tana duubaan korrobboo sulullisaa akkasitti bu'a jechuudha. Bishaan asii roobeetu galaa dhiiga san fuudhee achitti kayaasu korrobboo jechaa maqaasanii bahe jechuudha. Dhiiga galaanaatu asii dhiiga mojoo kanaa fuudhee roobnitti roobee dhiiga san fuudhee akkasitti korrobboo san geessee korjeechee gala. Saniifi korrobbo janii heewaan korjeefi korrobbo janii. Seenaan dhumaate akkasii kun dhabamuu abbaa biyyummaa Oromoo waliin wal qabatee daangaa Oromiyaa mara keessatti ka jirudha. Kun immoo weelluudhaanis haa ta'u mammaaksaan bifa garaagaraatiin dhalootatti darbaa dhufe. Irtimaaluma dhiiraa waydaa garraan daagareebe darree namaan ajiisaa bolee isoo afaanii nama reebe jan amma akkasitti ni darashan. Amma kanaan booda inni oguu darashaa kana yoggaa darajtu hachi aanuus kaasaanuus waliin darasha jechuudha. Gama kiyyaa ni naftu way gama kee mooji. Uummata Oromoo bifa adda addaatiin rakkoo isarra gahaa jiruu fi isarra gahaa ture dhalootatti dabarfachaa yoo naga'e. Yeroo adda addaatti abbaan lafa isaarraa fudhachuun qabeenya isaa saamuudhaan uummati jaqee irraa buqqisaa ture. Yeroo biraa immoo ummata lafarraa buqqisee gabbaarii godhate hojjachiifachaa ture. Yeroo kaanis ummata kana akka garbaatti gurgurachaa ture.
Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni habeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni habeeti. Kan turbotee gotaraa kutuu farda hiyyoomee tahee kadhatu jiruu dadhabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuu karaa hin beekne akka yaaddaa ta'u dhumee galaansaa dhabee waan nyaatu karaa hin beekne akka yaaddaa ta'u dhumee galaansaa dhabee waan nyaatu. Rakkooleen uummata Oromoo mudachaa jiran kunneen hundi maddarraa ka'uu qaba. Waan hordofsiises ni qaba. Maddi dubbii kana bilisummaa dhabuu uummata Oromoo ta'uun ifa. Qabsoon Oromoos sababuma kanaaf akka finiinu taasifame. Haasaan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo olaanoo obbo Nadhii Gammadaan bara 1990 gara jalqabaa dubbatames seenaadhuma kana yaadachiisa. Yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga ifii kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Alagaan nangamuu namaa mormu ifii bu'aa keessaa qabaatu malee akka hin ta'in garaa quba qabaannu. Kanaaf nuti gara keenyaan addi bilisummaa Oromoo dhaamsi gabaabaan deddeebifne amma uummata keenya guyyaa akka har'aa dabarsuufi barbaannu Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa tureefi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka hin turin nuun jiruu ni yaadannaa jechuudha. Oromoon arsii mootummaa Amaaraa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara 5 guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhaga'uudhaan wal jala deemuudhaan mirga fi inni qofaan akka kabajsiifatutti amareetiin dur dhaabbachuun akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Haalli kun dhiibee bakka hundatti Oromoon haga biyya isaa deebifatee hin dhuunfannetti haga mootummaa isaaf dhaabbatu hin qabaannetti kan itti fufu ta'uu mirkaneesse. Kan naatoon kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan ormi qajeelchee irra kaayuu akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nu tottolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo didduudhaaf karaa uummata keenyaatiin if qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Jabaadhaa jenna. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa da'u. Kabanyaan ani ore ani eeggachuudhaan waraaboo nyaachuu ture sani firraa hambisnaan qabsoodhaan firraa mure kan dhiigatuutu dhufe qeeransaan natti dabre osoo tirrebaa jiru kanaas godaa ari'ee lammaffaan nyaachuudhaaf waraaboo lafaa ka'e karaan toogeesse jee. Seenaan bara fagoos ta'ee seenaan bara dhiyoo wal jijjiiraa jiran kan hubachiisan kan kaleessa bitaa tures kan har'a bitaa jirus waluma fakkaatu. Kan kaan caalummoo kan kaleessa bitaa jirullee har'allee deebi'ee bituudhaaf yeroo itti wirxeffatuu fi tattaaffatu mul'ata.
hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ibsa dhiyeenya kana kennan keessatti kana yaadachiisan. Humnootiin ummata Oromoo bilisummaa isaaf murgasaa akkan gonfanne dura dhaabbatanii fi gufuu itti heddummeessan bifa adda addaan wal funaanaa jiranii, bifa adda addaan wal ijaaraa jiranii, bifa adda addaan walii dirmatuuf walitti deemaa jiranii. Kana ummati Oromoo beekuu qaba. Kuni mootummaa amma aangorra jirus ka wayyaanee ka sirna gabrummaa harkaa qabu qofa osoo hin taane humnootiin kaanis. Roorroo fi miidhaan bilisummaa dhabuurraa dhufe akkuma bara Oromoon gabrummaa keessatti kufeetti ammallee jabaatee itti fufee jira. Har'allee haaluma wal fakkaatuudhaan belbela irratti adeemaa jira. Ilmaan Oromoo karaa nagaatiin gaaffii mirgaa gaafatan qe'ee abbaa isaanii keessatti rasaasaan rashanamuun irraan oolle. haa ta'uti barattoonni Oromoo rasaasa sodaatanii gaaffii mirgaa, gaaffii hiree murteeffannaa fi gaaffii bilisummaa Oromoo kaasuun dhiifne. yeroo ammaa kanatti barattoonni Oromoo sadarkaa tokkoffaa haga yuunivarsiitiitti jiran Oromiyaa keessatti gaaffii wal fakkaataa kaasanii falmaatti jiran. Gaaffiin isaanii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo akka kabajamuudha. Kanaan kan wal qabate mirga abbaa biyyummaa fi hiree murteeffannaa dhabuun waan hordofsiise bakka garaa garaatti kan ka'aa jiru dhimmoota akka master pilaanii magaalaa Finfinnee, magaalota Oromiyaa haala qindaawaa ta'uun afaaniif aadaan Oromoo akka keessatti hin guddanne imaammata ba'aa jiru irratti kan xiyyeeffate mormii wal fakkaataa kan qabuudha. Barattoonni Oromoo akkuma abbootii isaanii gaaffii saba Oromoo haala waliigalaatiin kaasuudhaan falmaa gaggeessuutti jiran. Fincila amma deemaa jiruuf sababa battalaa kan ta'e waa'ee bulchiinsa magaalaa fi qindaa'ina magaalaan wal qabatee akkasumas master pilaanii waggaa 2 dura hojiirra oolfamuuf irratti hojjetamaa tureen walitti hidhate kan deemaa jiru.
haa ta'uti dhimmi kun yeroo sana soo ta'e bulchiinsaa fi aangoowwan OPDO keessatti falmii guddaa kaasee turuunsaa kan yaadatamu. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waa'ee magaalotaa miti, gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa, seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩ ነው ይዞ ማደግ ያለበት። የኢፌድሪ ህገ መንግስት ላይ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የልማት ስትራቴጂና ፖሊሲ የሚቀረጸው በህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው የሚለው። ሄሪ ሞቱማ ኬወኒ 89 ኢፈተ ከካውቲ ከሮሪ ፊ ማመኒ ሚሶማ ህርማና ሐዋሳቲን ቦጨማ ፕላኒ ከነረቲ ኩማፍ ደገተሜ ዋን ሁንደ እርገ ጡሙሬን ቦዳ ገር ሐዋሳቲ ከንፍኑ ዲሚኩ ረኮ ሂንተው አዲም ሰው ጎተ ለማንደር በኒፍ ቆጲ ፕላን ቻረቲ ጎቻቱ ረሆ እንጉፈቺሱ ወደ ተግባራዊነቱ የርኒ ያለን ከሆነ ለምሳሌ የኦሮሚያ ልዩ ዞን በኦሮሚያ ክልል ስር ነው ያለው። ፕላኒ ከና ሆጂር ኦልቹፍ ዴማ ጅረታናን ጎድኒ አዳ ኦሮሚያ ናነው ፍንፍኔ ቃመ ናኖ ኦሮሚያ ዋንታቴፍ ቃምኒ ናንቻ ከሰቲ አንጎ ኦላና ቀቡ ጨፌን የሚቸረት መሪያቴ ሙርቶ ኡቱ ሂንከኒን ፕላኒች ሆጂር ኦልቹን ሞቱማን ፌደራላ አንጎ ናኖሌ ዋን ይበፈካታ ዱራ ሚሴንሶኒ ጨፌ እረቲ መሪያተኒ ወሊገልቴ ረጋሙ ቀባ wanta manu taasitti irratti haasa'aa jirru dhimma ummata Oromooti. Dhimma ummata irratti haasa'aa jirra. Kanaafi abbaan dhimmaatu bakka kana hin jiru. Abbaa dhimmaa biraan gahuu qabdani dubbii tana dura. Kun ansini hojjedheeraatii fudhadhaa waan hin jedhen bulaa jechuudha. Kanaafi naannoon Oromiyaa wanti inni keessatti hirmaachaati jiru beekamuu qaba. ይህ ፕላን ህዝቡ መጀመሪያ ቢወያይበት ጥሩ ነው። ከስር ቢነሳ አይሻልም ወይ የሚል ሐሳብ በተደጋጋሚ የተነሳ ሂደት ነው ያለው። yaadni hawaasa irraa utuu ka'e gaariidha jedhu irra deddeebiin ka'eera. Mootummaan keenya aantummaan isaa uummataafi akkan yaadutti akkuma mana keessaa ka'e godaa eegallee ol ba'uu ni dandeenya. haa ta'u malee qaama olii irraa kaanee gadi buusuunis rakkoo qaba jedheen yaadu. bu'aan saayyuu adeemsa isa kanatu caala jedheen yaada. ከታች ወደ ላይ ማዋየት እንችላለን። ከላይም ወደ ታች ለማዋየት የሚያስቸግረን ነገር የለም። የተቀናጀ የጋራ ልማት መሪ ፕላኑ ይጠቅመናል። ፕላንን ቅንዳን ኩን ኑ ፈየዳ bulchiinsi magaalaa Finfinnee dursee yaada kana fudhatee hojjetee dhiyeessuun isaa gaariidha. Garuu wantoota itti dabalamuuf malan itti dabaluun wantoota sirreeffamuu malan ammoo sirreessuu qabna. Kanaan alatti biyyoonni addunyaa hundi kan guddatan hojmaata kanaan. Kan kunnooti jedhani kunooti jechuun hin oolu. Alagaan fagoorraa bahee dhufe ija jabaatee anatu si beeka jechuunsaa akkuma kaleessaatti itti fufeera. Dhalooti haaraas gabrummaa isaanitti dhufe ofirraa lolaa wareega guddaa kaffaluun bilisummaa isaanii deeffachuuf qabsootti jiran. Akkuma obbo Nadhii Gammadaa bara 1990 gara jalqabaa keessa dhaamsa nuu dabarsanii darbanitti eenyuyyuu mirga keenya nuu kabachiisuu hin danda'u. yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga ifii kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. alagaan nangamuu namaa mormu ifii bu'aa keessaa qabaatu malee akkan ta'in quba qabaannu. mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan Oromoo kan ummata kanaaf dhaabbatan
kana qabiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinee yaadacheef. Dhaggeeffattoota keenya qophii kana kutaa lammaffaasaa qophii keenya wixataatti itti deebina. Qophiin har'aa qopheeffanne kanuma qopheessee kanan dhiyeesse annaa basaawaq jiraata.